Ashama akkam jirtu hundi keessan yooyyaa bakka nagaan gara YouTube channel keenyaa dhuftanii namoonni channel keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'a walitti deebinee jirra. Barannoon keenya kanadhaa yookaan lesson 3 what is the thermodynamic system and the property of the system. What are the property of the system kan jedhudha jechuudha. Kilaasii keenya barannoo sadaffaa yookaan immoo lesson 3 osoo eegaliin dura torbee darbee waan laalle waan tokko engineering thermodynamics maali kan jedhu waan tokko illee yaadachiifne jechuudha. Kilaasii dabartii keessatti yookaan immoo lesson 2 keessatti akkaataa hiika thermodynamics engineering ilaallee turre. Ammas engineering thermodynamics kun hariiroo ilma namaa yookaan dhala namaa jireenya dhala namaatiif maal bu'aa qaba. Akkasumas maal nu fayyadaa jireenya keenya keessatti teknoolojii wajjin immoo maal walitti hidhata qaba kan jedhu ilaallee turre. Kilaasiin keenya kanarraa immoo lesson 3 what is the thermodynamics system and what's the properties of the system kan jedhu jechuudha. Nu hordofaa nu faana ta'a warroonni maatii keenya hin taane subscribe tolchuudhaan maatii keenya ta'a itti fufnaa jechuudha. So our today class is what is the thermodynamic system and what's the properties of the thermodynamic system. We will see that. So introduction yookaan akka seensaatti waan tokko laallaa jechuudha. Kilaasii dabartii keessatti yeroo baay'ee engineering thermodynamics basic principle of engineering thermodynamics is the basic needs for the human being jenneerra wantoota meeshaalee adda addaa fayyadamnu manneen keessaa ta'uu warshaa ta'uu industirii gurguddaa keessatti haa ta'uu wantoonni fayyadamnu hundi isaanii seera bu'uura engineering thermodynamics fayyadamuudhaan jechuudha. Seera bu'uura engineering thermodynamics kanaaf ammoo iddoon adda baafamee kan iddoo hawaa yookaan ammoo naannoo jiran keessa adda baafamee akka qo'annaaf nuuf tolutti kan filannu sirna yookaan siistama jennaan jechuudha. So the objectives studied in thermodynamic system are called systems jennaan jechuudha. Bakki filannoodhaaf yookaan ammoo qorannoodhaaf akkasuma diizaayinii adda addaa hojjechuudhaaf adda baafnee thermodynamics keessatti qorannu sistema jennaani. Sistema kana ammoo karaalee sistema diyaagiraamii yookaan ammoo sirna diyaagiraamichaa fayyadamuudhaan jechuudha. Waan tokko input jira output result isaa waan tokko xiinxaluudhaaf qorachuudhaaf modification yookaan ammoo fooyyessuudhaaf system diyaagiraamii fayyadamuudhaan hojjannaa jechuudha. Again, in general, the engineers are interested in study systems and how they interact with the surrounding. Ammas iddoo sirnicha filatamee fi naannoo wajjin hariiroo akkamii qaba kan jedhu fedhii guddaa qabu jechuudha injiinaroonni waan kanaaf fedhii yookaan hariiroo siistamnii fi naannoon wajjin qabu qorachuu fi hawwii guddaa qabu. Kunis kaayyoon isaa inni guddaan immoo qulqullina jireenya keenyaa irratti fooyyina guddaa argamsiisu jechuudha. Qulqullina jireenya dhala namaa kanaaf fooyyinsa guddaa argamsiisuudhaaf jechuudha. Seensa irratti agana hojjenneen gahaa ammaaf what is the thermodynamic system kan jedhu laallaa jechuudha. So what is the thermodynamic system? So the basic principle or the basic definition for the thermodynamic system is a quantity of matter or a region in which it chosen for the study or a region in space which is chosen for the study jennaan jechuudha. Sirni thermodynamic system yookiin immoo sirna thermodynamics jechuun baay'ina maatarii yookaan wanta yookaan ammoo iddoo hawaa keessa jiru kan qorannoodhaaf filatamee jechuudha. Kan qorannoodhaaf adda baafame iddoo naa xiqqaattu haa guddatu hammi isaa considering goonu garuu bakki filannoodhaaf yookaan qorannoodhaaf adda baafamu siistamaa jennaan jechuudha. So the region outside the system is called environment jennaan jechuudha or surrounding. Iddoon sirnichaan ala yookaan ammoo iddoo qorannoodhaaf adda baafneen ala jiru immoo naannoo yookaan ammoo environment yookaan surrounding jechuu dandeenya jechuudha. So there is some imaginary or a real line which is separates the system from the surrounding. Kanaafuu sararri dhugaan yookaan yaadaan sirnicha naannoo irraa adda baasu daangaa yookaan boundary jennaan. This boundary may be fixed or moving. Boundary kun yookaan ammoo daangeffamni kun yookaan dhaabbataadha yookaan ammoo socho'aadha jechuudha. Fakkeenyaaf image kana ilaallume. Image kana yoo ilaalle this shaded area which is bounded by line is called the system. Out of this system is the surrounding.
Kanaafuu iddoon halluu adda agarsiisu kun siistama iddoo qorannoodhaaf filanne yoo ta'u, isaan ala kan jiru immoo surrounding yookaan environment jennaa jechuudha. Daangaan immoo kun immoo boundary lineidha kan adda nu baasu siistamaa fi yookaan immoo sirnaa fi naannoo kan adda baasu boundary jennaan jechuudha. Hiika engineering thermodynamics yookaan thermodynamics systemiin kana yoo ta'u bakka meeqatti qoodamu classification isaan immoo akkami kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Basically there are three thermodynamic systems. These are open system, closed system, isolated system. Thermodynamic system in bakka gurguddaa sadiitti qoodamaa jechuudha. Open system, closed system and isolated system. Ramaddiin yookaan immoo qoqqoodamiin system thermodynamics kana of fakkaatu sirni thermodynamics kanaafuu tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Let us start from the isolated systems. Isolated system. Isolated system jechuun gara afaan keenyaatti sirna adda baafame yookaan sistema waan biraarraa naannoo irraa adda baafame jechuudha. This is a type of the thermodynamic system in which neither mass nor energy cross the system of the boundary. Kunis maal jechuu barbaadeeti? Hammi wanta sirna san keessa jiru ta'ee ammas anniisaan daangaa sirnichaa kan hin qaxxaamurre isolated jennaan jechuudha. Kanaafuu sirnichaa fi naannoo gidduutti walitti dhufeenyi kamiyyuu hin jiraatu jechuudha. There is no interaction between the system and the surrounding. Energy cannot transfer or cannot cross the boundary and energy also. Kanaafuu isolated system yookaan ammoo sirna adda baafame jennaan. Kanaafuu for example, see the figure. This is the shaded area is the system. Out of this is the surrounding. Gomata hariiroo sirnaa fi systemni kun homaa walitti yoon qabaatin isolated jennaan jechuudha. The next one is the closed system or fixed mass. This type of engineering thermodynamics, which is the system of fixed mass jennaan jechuudha. Hamma dhaabbataa yookaan ammoo hamma to'annaa hammi isaa kan to'atamu jechuudha yoo ilaallu. Kunis if the mass or the amount of the matter doesn't cross the system of the boundary. Kan sirna cufamaa kana keessatti immoo sirna cufamaa jedhama. Sirna kana keessatti hangi wantoota daangaa hin qaxxaamuran jechuudha. Hangi wantoota daangaa hin qaxxaamuran garuu anniisaan qofti daangaa sirnichaa qaxxaamuruu hin danda'u. Anniisaan qofti but the energy may cross the boundary of the system. Anniisaan yookaan energiin qofti daangaa sirnichaa qaxxaamuruu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf for example, a certain quantity of fluid in a cylinder bounded by the piston. Cylinderiin pistoniidhaan daangeffame keessatti dhangala'aan baay'inni murtaa'e sirna cufamaa yookaan ammoo closed systemii kana uumaa jechuudha. Cylinderii yookaan akka xaasaa pistoniidhaan daangeffame keessatti dhangala'aan baay'inni murtaa'e tokko sirna cufamaa yookaan ammoo closed systemii uumaa jechuudha. The third one is, for example, this is the figure of this closed system. Mass cannot cross the boundary. Only energy is input and out, in and out. Energy system keessa seenaa baay'ee seenee ni bahaa jechuudha. The third one is open systems. Open system or control volume jedhama yeroo tokko tokko. Typing yookaan ammoo gosni thermodynamic systemii sadaffaan sirna banaa open system yookaan sirna banaa yookaan ammoo jildii to'annoo jildii yookaan ammoo hamma isaa to'achuu jechuudha. This is a thermodynamic system in which both mass and energy may cross the system of the boundary. Sirna kana keessatti hammi wantaa fi akkasuma anniisaanis daangaa sirnichaa qaxxaamuruu danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee meeshaaleen injineeringii irra caalaan isaanii sirna kanaadha jechuudha. Sirna banaa yookaan ammoo open systemii kanaan design ta'uu yookaan ammoo hojjetamuu jechuudha. Ilaal figarii kana yoo ilaalle fakkeenyaaf again this is the shaded area is also the system or the region which is chosen for the study. Out of this is the surrounding. Kanaafuu hariiroon yookaan walitti dhufeenyi sistemaa fi surrounding yookaan sirnaa fi naannoo kana amount of material or matter, mass in, mass out, energy in, energy out. Kanaafuu
Enerjiinis yookaan anniisaanis yookaan hangi wantaallee seenee ni baha. Kanaafuu hariiroo walitti dhufeenya maasis enerjii fi hangaallee kan daangaa sirnichaa qaxxaamuru open system yookaan ammoo sirna banaa jedhama jechuudha. Fakkeenya tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. Control volume usually encloses a device that involves the mass flow like a compressor, turbine, nozzle. Meeshaalee iddoo adda addaatti fayyadamnu kanneen keessa yeroo baay'ee meeshaalee dhangala'aa baay'inaan of keessaa kan qabu kanneen akka kompireesaraa, tarbaayinaa yookiin noozilii fa'aa of keessaa qaba jechuudha. Sirni banaa kan jedhamu kun fakkeenyaaf the compressor which air enter at low pressure and leaves at high pressure. Kana jechuun maal jechuudha? Air compressoriin maal godhaa? Qilleensi enters at low pressure. Pressure yookaan ammoo dhiibbaa xiqqaadhaan meeshaa kana keessa ni seenaa, dhiibbaa guddaadhaan ba'a jechuudha. Kanaafuu hojimmaan kompireesara kanaa to increase the pressure of the air no. Kana jechuun hammi qilleensaanis hin beekama, ammas enerjiin qilleensaas ni darbaa jechuudha. Hammi isaas ni baha, ni seena ni baha, ammallee enerjiin inni hammi kun yookaan qilleensi kun baatee deemuun ni seenallee ni bahaallee jechuu barbaadeeti jechuudha. Kanaafuu meeshaaleen injineeringii irra hedduun isaanii open systemii kanaan hojjetamanii jechuudha. Gabaabumatti akka isiniif galuudhaaf table formiidhaan yoo isiniif dhiyeessinu isolated system jechuun mass and energy neither mass nor energy transfer the system of the boundary. Closed system idhaan yoo ilaalle immoo only the energy is transfer or cross the boundary of the system. Energy qofa yookaan anniisaa qofatu boundary sirnichaa qaxxaamuraa jechuudha asitti. X kan goone kun hin qaxxaamuranii kun ammoo kan qaxxaamuru jechuudha. Open systemii keessatti ammoo hangi wantaallee yookaan ammoo wanta tokko hangi isaa ammas enerjiin yookaan anniisaan isaas daangaa qaxxaamuruu ni danda'a. Daangaa sirnichaa yoo qaxxaamuruu ni danda'a jechuudha. Kun haala salphaadhaan akka isiniif galuudhaa fi mass is not cross the boundary for the isolated system. Energy is also like that. For the closed system, only energy is cross the boundary. For the open system, both mass and energy transfer or cross the boundary of the system jechuudha. Kuni haala salphaadhaan akka isiniif galuudhaaf. Fakkeenyaaf siistama kana ilaalame fakkeenyaaf biradistii yookaan ammoo waan bishaan ittiin nu ho'isu yookaan nyaata ittiin bilcheeffannu kana akka siistamii tokkootti yoo fudhanne kun ammoo halluun daalachi irra marse kun ammoo insulated akka hariiroon keenya waan bishaan yookaan ammoo nyaata bilcheessu kanaa fi naannoo walitti hin qabne yoo akkanatti haguugamaa ta'e there is no any transfer or any variables cross the boundary. Kanaafu energiin illee haa ta'u anniisaan yookaan ammoo hangi wanta as keessa jiru naannoo wajjin homaa walitti hidhata waan hin qabneef isolated jennaan jechuudha. Isolated jedhamaa jechuudha. Kan ammoo laala. Kun ammoo maalidha? Fakkeenyaaf istoovii haa jennu kana istooviin qabsiifamee jira kun ammoo bishaan ho'isuudhaaf yookaan immoo nyaata wayii bilcheessuudhaaf yoo jenne this is the closed system yoo jenneen wanti as keessa jiru yookaan ammoo hammi as keessa jiru fakkeenyaaf bishaan liitira takka yoo ta'e hin ba'u jechuudha. Kana maaliif closedidha? Garuu enerjiin haal environmentii waliin transfer ta'a jechuudha. Naannoon yoo qorraa ta'e yookaan immoo kun ammoo sirriitti yoo ta'e ho'i as keessa jiru maaliif sababa meeshaan kun ho'uuf ho'i alatti hin ba'a jechuudha. Kanaafuu enerjiin yeroo baay'ee enerjii garaa meeqaan ibsuu dandeenya? Enerjii in terms of heat, in terms of work, in terms of mass jechuudha. Ho'i gara alaatti bahuu danda'a. Garuu hammi wanta kana wanti nyaata bilcheessu yookaan wanta as keessa jiru gara alaa bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu closed system jennaan jechuu waan akkanaa. Inni sadaffaan immoo open system yookaan ammoo sirna banaa sirna thermodynamics banaa jennaan jechuudha. Kana in this case in open system both mass and energy can cross the boundary of the system. Kana jechuun maaliif fakkeenyaaf bishaan boombaa yoo waan kanatti waraabnu bishaanis as keessa boombaa kanaan dhufee as keessa ni guuta. Ammas enerjiin wanta san keessa jiru yookaan hamma bishaan san keessa jiru directly fill into this cup or this cooker machine or meeshaa ittiin waan bilcheessinu kana keessa ni guuta jechuudha. Kanaafuu enerjiinis ni darba bishaanis hammi ta'e garaatti ni darbaa jechuudha. So this is called open system jennaan jechuudha. Haala salphaadhaan thermodynamic systemiin bakka sadiitti qoodamaa. Kanaafuu kan ammoo bakka sadiitti qoodamuu isaa maasii fi enerjii qofaan murtaa'uu ni danda'a jechuudha. Akka isin argaa jirtan kana jechuudha.
So the example fakkeenya tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. For example, a can of soft drink at a room temperature is put into the refrigerator so that it will cool. Would you model of the can of soft drink as a closed system or an open system? Meegaa fi kana yaala. Daqiiqaa tokko isinii kenna. Akka isinii galutti maal jedha gaafiin dhugaatii lallaafaa qaruuraa tokko akka qabbanaa'u firiija keessa kaa'ama. Innis ni qabbanaa'a jechuudha. Lallaasama fakkeenyaaf dhugaatii tokko yoo qaruuraa isaatiin akkasumatti osoo hin baniin firiija keessa yoo keenne ni qabbanaa'a. Kun beekamaadhaan. Kanaafuu qaruuraan dhugaatii lallaafaa kun akka sirna kamiitti qabbanaa'uu danda'a? Sirna banaadha moo sirna cufaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu explain godheedha. Yookaan ammoo closed systemidha moo open systemidha kan jedhu yaaluu ni dandeessu. Komantii jala nu kaaya. Ayyee walitti deebinee jirra. Maal jedhaa? Jalqaba irratti waan akkana kana deebisuudhaaf sirriitti gaafilee maal gaafatamedhanii sirriitti adda baafachuu qabu. Akka namaa galutti achi booda immoo waan tokko yaada kennuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu qaruuraan lallaafaa kun cufaadha. Akkasuma immoo firiija keessa kaa'amee mana keessatti akkuma fayyadamnu san. Kun ammoo sirna kamiin sirna cufaadhaan moo sirna banaadhaan qorree jennaan. Fakkeenyaaf tempereecharii yookaan ammoo qaruuraan tempereechara 50 yoo irra ture yookaan ammoo noormaalii above ambient temperature yoo ta'e fridge ammoo baay'ee qorraa waan ta'eef the temperature of the fridge or refrigerator is lower than the ambient temperature. Kanaafuu maal godhaa? Hojiin firiijaa yookaan refrigerator waan qorrisiisu ta'eef hamma temperature qaruuraa keessa ture bishaan yookaan ammoo lallaafaan qaruuraa keessa jiru oowwaa akka ture ni qorraa dhufaa jechuudha. Kanaafuu maaltu ta'eedha? Tempereechariin yookaan ammoo anniisatu transfer yookaan ammoo cross the boundary ta'e malee hammi wanta achi keessa jiru yookaan lallaafaa sanii hin daballe hin hir'isne jechuudha. Qorruu ni danda'a, ho'uu ni danda'a. Garuu hammi isaa liitira tokko yoo ta'e jalqaba yoo qorres yoo liitiruma tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu maaliin ho'e jechuu dandeenya? Closed system jechuudha. A can of soft drink should be analyzed as a closed system since there is no mass is crossing the boundary of the system. Kanaafuu hammi wanta sanii wanta qaruuraa san keessa jiru yookaan lallaafaa qaruuraa keessa jiru hin jijjiiramne jechuudha. Kanaafuu energy yookaan ammoo anniisaa qofatu ho'ee qorree ho'aa fi qorrina kan ittiin ibsinu energy waan ta'eef temperature waan ittiin ibsinu. Kanaafuu the can of soft drink should be as a closed system jechuu dandeenya jechuudha. Waan tokko akka isinii galu abdiin qabna jechuudha. Kuni fakkeenya system sirna system closed open system jechuu dandeenya jechuudha. So the next topic is the property of the system. What is the properties which is related to the thermodynamic system or thermodynamic analysis? So the property is any characteristic of thermodynamic system. Amaloonni thermodynamicsii maal yookaan ammoo maal jechuudhaaf amaloonni sirna thermodynamicsii maal fa'aa kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaafuu amaloonni thermodynamic system hundinuu amaloota akkuma beekamu property yookaan ammoo properties of the system jechuun any characteristics of the thermodynamic systems are properties of the system. So these are yookaan amaloonni kunniin beekamuun fakkeenyaaf pressure-dhaan ibsamuu danda'u, temperature-dhaan ibsamuu danda'u, volume yookaan hamma isaaniitiin ibsamuu danda'u, mass, energy, enthalpy. Garuu amaloonni beekamoo kanaan amala sirna thermodynamics ittiin ibsuu dandeenya jechuudha. Dabalataan ammoo kanneen akka thermal conductivity of the material, entropy, thermal diffusivity, specificity kunniin amaloota thermodynamic system ittiin ibsamanii jechuudha. Amaloonni kunniin bakka gurguddoo sadiitti qoodamu jechuudha. There are classified into three. These are intensive, extensive, and specific. Basically divided into two, intensive and extensive, but as special case, the third one is the specific properties. Kanneen amaloota thermodynamic system kana tokko tokkoon yoo ilaallu, the first one is the intensive properties. These are the property which is independent of mass or which is not depend on the amount of mass or amount of matter.
Kana jechuun maal jechuudha? Intensive propertiin amaloota ciccimoo waan tokko yookaan immoo thermodynamic system jechuu dandeenya. Kunniinis hamma sirna tokkorraa walaba kan ta'anidha. Hamma sirna tokkorraa walaba kan ta'an fakkeenyaaf tempereecheraan ibsamuu, pireesharii, density jechuu dandeenya jechuudha. Kun intensive property jennaan jechuudha. The next one is extensive properties. This is also one types of the thermodynamics property which are depend on the size of the system. The size of the system. Kana jechuun maal jechuudha? Amaloota maal jedhama gara afaan keenyaatti ilaalle amaloota thermodynamicsii babal'aa yookaan bal'aa kan jedhaman kunniin guddina yookiin bal'ina sirnichaa irratti hundaa'a jechuudha. Hanga sirnichaa irratti kan hundaa'u extensive property jenna. Fakkeenyaaf total mass, total volume, momentum, entropy and the like. Kunniin extensive property jennee murteessinaa jechuudha. The third one is specific properties. This is the property which is the extensive property per unit mass. Kana jechuun yoo amaloonni bal'aan yookaan amaloonni extensive property jennuun kun hanga yookaan ulfaatina tokkoof hiraman specific property ta'uu jechuudha. For example, specific volume. Specific volume jechuun maal jechuudha? Specific volume V xiqqoodha. Kanaafuu capital volume or volume over mass. Ammas specific energy jechuun small energy is equals to capital energy over mass jechuudha. Per unit mass per kilogram kan jedhaman specific property. Kunni yeroo baay'ee intensive property jalatti ramadamu jechuudha. Nu hordofaa yaada yoo qabaattan koomentii jala nu kaayaa itti fufnaa jechuudha. So this is the basic classification of properties. Amma immoo maalidha? Ulaagaaleen isaan intensive or extensive property tiin jedhaman maal kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Ulaagaaleen classification yookaan ramaddii yookaan akkaataa ittiin qoqqoodamiinsa property thermodynamicsii maaliidhaan adda qooduu dandeenya? Whether intensive or extensive property, how we determine the classification of it kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkamitti intensive yookaan extensive jechuu dandeenya jechuun waan jedhu ilaallaa jechuudha asirratti. So the criteria to differentiate the intensive or extensive property, the first one is divide the system into two equal parts with an imaginary partition. Kana jechuun maal jechuudha? Yaadaan sirnicha kutaa wal qixa lamatti qoodu. Fakkeenyaaf voluumii liitira tokko kan ammoo 1 meetira kiubii kana bakka wal qixa lamatti yoo qoodde intensive extensive jechuudhaaf amaloonni achi keessa jiran murteessuudha jechuudha. Fakkeenyaaf tokko bakka lama wal qixatti eega qoonnee booda tokko kutaa hangi amaloota extensive yookaan ammoo ciccimoo jechuudhaaf maal jedhu qaba? Bakka lamatti qoodamuu baatus hammi jalqabaa fi hammi dhumaa wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaaf amaloonni tokko bakka walakkatti yeroo adda bahanii jedhan amala extensive property nu kennu yookaan ammoo amala bal'aa nu kennu jechuudha. Fakkeenyaaf laalaa fi garii kana. Fakkeenyaaf mass, volume, pressure, temperature and density. Kun initial condition yookaan ammoo jalqabaa bakka lamatti yoo qoonne fakkeenyaaf bakka lamatti maasiin hammi wanta sanii bakka lamatti bahuu danda'a tokko. Volume ammoo hammi qabeessanii ammoo bakka lamatti bahuu danda'a. Pressure as it is originally and after it's divided into two just the same. Kanaafuu akkasitti ilaallaa jechuudha. Kana asirratti wanti isin beekuu qabdan amaloonni injeengi thermodynamicsii yeroo waan tokko bakka lamatti qoonnee lamatti adda bahanii walitti ida'amanii ka jalqabaa nuu kennuu danda'an extensive jennaan jechuudha. Yoo ammoo amaloonni jalqabaa bakka lamattis bakka sadiitti haa qoodamanii amaluma jalqabaa saniin kan wal fakkaatu yoo ta'e intensive jennaan jechuudha. Ulaagaan inni biraa ammoo amaloonni yookaan ammoo ulaagaan extensive intensive property adda baafnu the uppercase letters are used to denote the extensive property except mass. The lower letters are used for intensive property except pressure and temperature. Yeroo hedduu qubeelee gurguddaa amaloota bal'aa yookaan ammoo extensive property agarsiisuudhaaf kan fayyadamnudha. Maasiin ala kan ta'e jechuudha. Ammallee qubeewwan xixiqqaa
amaloota ciccimoo yookaan ammoo intensive property kan ta'aniif fayyadamnaa. Special case ammoo akka pressure fi temperature ala kan ta'e jechuudha. Ilaaluun kun the original system or property of the system are mass, volume, temperature, pressure and density. Achi booda ammoo bakka walqixa lama ta'etti yoo adda qoodne hamma gimmaasha yookaan ammoo walakkaan kunniin bakka walakkatti adda bu'uu kan danda'an extensive property jennaani. Amaloonni jalqabaa hamma dhumaa bakka hedduuttis qoodaman amalootuma jalqabaa sana yoo kan agarsiisan ta'e intensive property jennaan jechuudha. Walumaa galatti intensive property'n sirna jalqabaa wajjin kan wal fakkaatu jechuudha. Bakka hedduutti isaa qoodamanii sirna jalqabaa wajjin yookaan ammoo siistemii jalqabaa wajjin amaloonni wal fakkaatan intensive property jennaan jechuudha. Amaloonni bakka tokko immoo bakka walakkatti yoo adda bahan extensive jennaan jechuudha. Bakka walakkaa yookaan ammoo bakka lamatti adda citanii walitti hidhamanii kan jalqabaa isa yoo nu kennan extensive property jennaan jechuudha. Kuni ulaagaa akkaataa property lamaan intensive or whether intensive or extensive jennee adda baasnu jechuudha. Kanumaa wal qabatee gaafii tokko isin dhiyaata. Ammas nu hordofaa nu faana ta'a gaafii kanas yaalaa koomentii jala nu godha. Differentiate the following thermodynamic properties whether an intensive property or extensive property. Amaloonni armaan gadii yookaan amaloonni thermodynamics armaan gadii kunniin intensive or extensive property jettee ramaddaa jechuudha lamaan keessaa. For example, melting point, entropy, internal energy, boiling point, enthalpy, temperature, length, surface tension, viscosity, color. Amaloonni kunniin kam jalatti ramadamu? Intensive jalatti moo extensive jalatti ramadamuu kan danda'u? Deeqaa tokko isiniif kennaa yaalaa. Ayyee walitti deebinee jirra. Kanaafuu amaloonni kunniin fakkeenyaaf amaloota thermodynamic property'n kun hundinuu amaloota thermodynamic property'ti. Kanaaf ammoo kamtu intensiveidha kamtu extensive property kan jedhuudhaaf kan ilaalame. Thermodynamic properties intensive properties are temperature, pressure, density, color, concentration, melting and boiling point, surface tension, hardness of an object, viscosity, refractive index. These are classified as intensive properties. The next or the second is extensive property are total mass, total volume, momentum, internal energy, entropy, enthalpy, length and shape, weight, heat capacity, amount of substance, specific heat capacity, specific energy. These all are classified as intensive properties. Kilaasiin keenya hadhaa kana fakkaataa. Warroonni maatii keenya hin taane subscribe tolchuudhaan maatii keenya ta'aa. Galatoomaa ulfaadhaa. Kilaasiitti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa.